hiriyyaan gantuun boruu jireenya keetii keessa seentee rakkoo hammaataa sirraan geetti. Obboleettiin teenna takka maal jetti? Jaa kiyya ka'an akkaan jaaladhu ka'an akkaan kabaju ka'an jireenya fuulduraatiif bultii waliin ijaaradha jedhee yaadee ture anaa wali ooftee ta'ufiitii itti heerumtee jetti. Astaghfirullah. Obboleeyyan teeta shamaraa waa isinii dhaama ergaa kana obboleeyyan teessan tabiraatti sheer godha. Jalqaba irratti namni tokko gaafa nama jaalatte jireenya tee keessa eenyuun illee hin seensisin. Maaliif siin jedhe beeyta? Gooddanyaan tee shamarri jaalallooni ka gaafa qananii ta'uu qofa yaadadhu. Gaafa rakkoo tarii haadhatee yoo taate malee eenyullee rakkoo kee akkasii waliin hin seenu. Kana jechuun shamarri takka jireenya tee keessatti wanti isiin hinaaftu yoo ati ilmoo dhiiraa nama gaarii argatte, nama bareedaa, ka gubbaan bareedu, ka keessaan bareedu. Keessa jechuun yaadni isaa bareedudha. Namni bareeduun yaadni isaa nama borullee si horatee si bira taree maatii kee horatu ta'u. Kanaaf ammoo ati namni tokko dhufeetumaan jireenya tee tana laaquuf deema. Maal jedhee? Jaan keessurree akkamree maashaallah dhufi yaadni isaallee minaamination siin jette amma dhuftee jechuudha. Yeroo sana ta'ee miskiina wallahi waan akkanaati jettee waan miskiinummaa garaa teetii waan onnee teetii itti naasayin. Badaan akkasiin jiru jedhin summiin namni akkas dhara qabu hin jiru jedhin. Gaafa san hirrifatti yoo ati ammoo nama gaarii jetteen herrega addaas jala daraytii jechuu shamarri. Shamarri jechuun nama yoo ati rifeensa dheeraa qabaatte siinaaftu, nama yoo ati dabbaa qabaatte siinaaftu, dabbaa bareeda kamma Mahammadoo laaltu ani garuu laalu dabbaa akkasiisanillee yoo qabaatte siinaaftu jechuudha. Kanaafi namni jireenya tee keessa eenyullee si akkan seene jaarsa kee ta'ee, jaartii tee ta'ee, jaalallee tee ta'ee, jaalalloo tee ta'ee. Eenyuunillee walitti bu'a. Namni wal jaalatu yeroo baay'ee akkuma asiin dura jedhaa ture wal dhaba. Gaafa nama tokko wal dhabde ufumaa keetii fixatu yaala. Maa badima isaa tana badiitiyya jettee fixannee fi dhiira tokko akkasuma araarfadhu malee eenyuunillee seensisin. Isa dhiiraallee jireenya kee keessa seensisin, isii shamaraallee seensisin. Gaafa ati achi seensifte ilkaan mudaan seene jetti Oromoon. Gaafa jireenya tee keessa nama seensifte jeche namni si keessa deemee waa hedduu laaqaa sin jechuu barbaadeeti. Ergaa kana sheer koppiliingi godhaa. Wayyaa hiriyyaa gantu. Diina caalu hiriyyaa gantuudha. Kan si wajjin qoflaasitti yaadu sharriidha. Hiriyyaa gantuu jechuun waraana addunyaati. Kan si duuluuf kanaan balleessu jiru teeti. Diina beeytee barirraa fagaatta. Garuu hiriyyaa gantuun si fakkaatee si nyaata. Si biratti seeqee duubaa si qeeqa. Gaarii ta'e jaalatu hamtuutti si dirqa. Osoo ati amantuuti inni boodaa si nyaata. Suma waliin diimaa si uffisuu yaada. Jaala jiruu koo kan guyyaa rakkoo bal'inaa. Kan abdii waliin taanee wal godhanne gaachana. Saniitu naganee na kanneetiina. Duba kamiin garaan koo kan bil amana. Nama kooti jee ani yeroo hedduu. Ofirra caachisee kaniin isaaf yaadu. Dhibboota deebi'ee shira kan natti yaadu. Garaa nama dhiisee way ani haa badu. Hiriyyaa gantuu jechuun summii bofaati. Shira sitti yaaduuf kanaan kan balleessu jiruuteeti. Sobduu ilkaan adii hamaa afaan deemaa wajjin turan malee hin beekan ilma namaa. Osoon olii gadi qabu an kan saadhimma halayyaan hafootutu wallaayee ajaa'ibuma. Waan feetee raawwatuus an hin taane humaa silaa akka keetiitii jedhamuma. Yaa hiriyyaa gantuu waraabeysa alaa argaa kee jaaladhu fagaadhu halaala. Akka nama naaf yaaduu fakkeessitee jaalala. Summii teenatti neeyitee wayyaa hiriyyaa balaa. Dhiisin baafatini ati hiriyyaa gantuu isaas ta'e ishee faayidaa barbaaduuf duubaan sitti maltu. Ka gaafate waa qabdu si wajjin taphatu gaddaaf rakkinna kee halaala silaalaa kan sirraa baqatu. Sababa barbaadaa nama dubbii faalu haala yeroo laalaa isa si madaalu. Hiriyyaa siin ta'uu bira kuti dhiisi kana ofitti miisammuu kan kee firii godhii gammachiisi. Hiriyaadha inni jedhanidha ijoolleen jijjiirama. Ani duraan naaf hin galle reefu natti dhaga'ama. Gaafa qabnu waliin nyaannee gaafa dhabne waliin jaanne harka keenya wal qabannee waliin gannu waliin jenne. Waadaa kalee waliif seenne har'a duruu wal wallaalle. Maaltu taanaan addaan baane qabuuf waadaa kalee nyaanne. Of jaalladhu of hin jibbin namarrattis of hin gatin. Hiriyummaan sossobamtee qaama keettis hin taphatin. Innumtanan ofitti aansee waliin boohe rakkoo isaa salaamtallee naan hin jedhu ajaa'iba wanni isaa. Kanan kalee waliin boonee waliin bule biyyoo keessa lakkoofsa koo har'an qabu bilbiluma isaa keessa. Hiriyaadhaaf bakka laadhee miidhamullee waggaa hedduu bagan obse waa baradhee isa darbeef ittiin gaabbu. Ta'uufiisa garagalii hatticha iyyaa jedhama maaksa Oromootitti. Kasilaa ani dubbadhu kasilaa ani bofa jedhuun isiin bofa naan jetti. Ana faallaanatu bofa ta'e jechuudha. Waraabdee gadi haadhistu anillee yuutuubii hin qaba waraabeetiin inni irratti gadi dhiisa anillee hin qaba yuutuubii waraabii gadhiisi kaa. Waraabii gadhiisi akka keetii kana akkana saaxiluudha akka keetii kana
akkana yoo saaxilan malee hin ta'uuf. Ati amma an viidiyoo kan kee jecha hiriyaan akkana jedhee si baase kanaaf aartee dallantee hagana dubbattee ganaa kana caalaa si gubee ganaa kana caalaa si guban jedhee akkanatti ganaa kana caalaa si guban siin jedha. Gana tuni caafiidhaan isteepin itti deemnaa jechuudha. Atillee waraabii gadhiisutu biqiltuu irratti anillee waraabii gadhiisaa. Aslanumaa nama keessaan kadhatanii lakki yaa hiriyaati lakki waan akkasiidha. Kalli walli hin jiru. Maafi kalli walli haliimaa bira gara jaarsatiin qalbiin hin jiru. Masaanuu hin jaaladhu. No never no masaanuu. Down masaanuu siin jedhee jira. Kanaafuu an akka kan kee afaan dhibba haasa'urra afaan qubna garii qabdu haasawwayya jechuudha. Ati ammaati akkasii ati maarree jettee waraabii gadhiisatillee anillee waraabii gadhiisa siin jedha. Mul'achuu waraabnee gadhiisna halas. Aartemi amma viidiyoo kan kee miidiyaa irra si baafnan ni aartemi kana aarta. Gana aarta hatta bilbilumaanuu akka ati dubbistu hin barbaadu. Okay? Bilbilaanuu dubbisnaan dubbiin deemee gara biraatitti jijjiiramaa bara. Suutuma keessa salaamu alaikum akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa jirtu. Achuma keessa bilbiluma keessa deemee dubbiin gara biraatitti jijjiiramaa jechuudha. Maaliifi daa'imman isiin xiqqishuu isaan qonxuuxanii qaban malee eega inni guddatee jedhee daa'ima kana qunxuuxee guddisee akka inni gaarii ta'utti deebisan hin jiru. Maaliifi hiriyaa osoo nama wajjin jirtu gara biraa qalbiin isii feetu giseen qabanii jechuudha. Amma giseen si qabee ati isaniif akkanatti dallantaa jechuudha. Miidiyaa osoo si baasuu baadhate cal'isate keessan akka barbaaddetti hojjatuuf ta'e amma ani miidiyaa irra si baase amma sagalee kan kee baasemi ganaa suuraa kan kee baasa jechuudha. Hojjedhu waan barbaadde viidiyoo kee irratti gadhiisi. Suuraa keellee isteep saaphiin akkasii naa gootee sagalee akkasii naa ergitee maarree akka kan keessan itti arrabsuu wallaalee maaliifi rabbiin sodaachuun nurratti dirqama maqaa islaama ta'uun faayidaa hin qabu. Kanaafuu keessaan lakki yaa hiriyaati lakki waan akkanaan ta'u nama si gaafatu dhabdee yoo nama si gaafatu dhabdee Maammadoo guutee jira ila laayivii kee jala jaartii barbaada jedhu. Isatti heerume moo nama si gaafatu dhabde nama maqaa si kaasuu dhabde seeruma namaati bara yoo nama maqaa isaa dha'u dhabe jaarsa nama akka nama hiriyaa ofii kana jaalatee akka nama firaa fakkaatee bilbilumaan dubbisa eegasii qalbiin dhiiraa garaa laafti yoo bilbilaan sagalee itti laafanii maarree kiyya obanii asuma keessa dubbisanii yaa maashaallah akhlaaqa gaarii qabdi hawwa jedheen achisiin maal gooti qalbii hawwatuu barbaadde jechuudha. Hin jiru wanni akkasii sirratti argattu wanni ati aartuufi waan ayyaadaa jiru kana karoora kiyya balleessuu fi kajettu ati bofa ati maarree akka hordoftoonni kiyya haliima bufaa jedhanii na jibbanii barbaadde hordoftoonni kiyya na jaalatanii bara hordoftoota gaarii hordoftoota qaqqaalii ani bufaa miti bufti anatu jaarsa kan kee deemee bilbilaan dubbisee anatu bilbilaan deemee dubbisee kanaafuu adabadhuutii Maammadoo biraa soqadhuutii Maammadoo biraa hojjechan ajjanii Maammadoo biraa hojii haasa ishii nama niitii qabuun janajjanii nama keessa wanni birallee dhufaa bara. Maali sargii kan kee harkasii haadha'uu barbaadde kana caalaa sargii harkasiidhaa. Akkasiin callisee gaafa ati sargii godhatte harkasiidhaa. Bravo jedhee harkasii haadha'uu barbaadde laa. Sumaan gizee makaluu kanaan si qabaa jechuudha. Akkuma hiriyyummaan si jaaladhu san ofirra siin jaaladhu namatti siin qixxeessu jedhama maakti Oromoo. Ofirra siin jaaladhu namatti siin qixxeessu. Sii gala hiriyooma si jaaladha malee waan biraa siin jaaladhu. Obboleettii walii taana wal jaalannaa jettee asiin dura piraankiin irra hojjatte. Piraankii ma keessa dhugaa godhachuu edda. Piraankiin bara kanaatu deemee gara biraatti jijjiirama. Obboleettii rabbiiti anamsi ammallee obboleettii rabbiiti. Adabadhuutii afaan kee cufadhuutii Maammadoo singilii soqadhu Maammadoo singilii. Jaarsa namaatiitti qalbiin si gamtu kana Maammadoo singiliin baay'ee jira bara. Maammadoo singilii soqadhuutii bultii kee ijaaradhu adabadhuutii. Narraa gori siin tuquu nan tuqin galuu kanatti hatta bilbila akka bilbiltuu barbaadu bilbilumaa bilbiltee
akka waan takka dubbattu hin barbaadu. Bilbila dubbiste jechuun jaarsa kiyya bilbilaanuu dubbiste jechuun ana biratti akka waan fudhatteetitti herreegama. Ana biratti qaldiin hin jiru. Akkasitti qaldiin hin jiru. Waan fete dalagatillee viidiyoo kee irratti waan fete hojjedhu. I don't care. Waan fete hojjechuu dandeetta, waan fete dubbatuu dandeetta. Akkasii gala jedheetiin yaada. Indallan taayyuu muluma. Kasilaa dallanu ana muusii akka nama waa tolche dallanta. Uummata akka nama hin balleessini maashaallah. Normal hin jiru sirratti haraama. Hin dallanin dhibba dallantee bilbila kan kee yoo cuftee ima sirra bilbila barbaaddu boo barbaadde bulooksii godha. Maaliif bulook na gootare hin sodaatte mi'a mistira kee hunda fidaa hin sodaatte gadi bulook rakkoon hin jiru. Yoo viidiyoo sirraa dalagu guyyaa rabbii hundi bulookoo na goote. Maaliif bulook na goota? Mistira kee akkasiin baasna fiimi dhageettanii jirtan. Nani sagalee kiyya miidiyaa irra hin baasini suuraa kiyya miidiyaa irra hin baasini bulooksii godha. Bulook na godhe. Ati eenyuun? Yoo bulook na goote maal addunyaarra bulook na goote bilbila bukeetirraa bulook na goote. Maa sitti si eeyyamuu didee? Hin jiru wanni akkasii. Maafi? Yoo aarte bishaanitti dhugi. Hin jiru. Bulook na goote waan feete na goote bofa naan jette waan feete naan jette I don't care. Aliima nama kanaaf duuba sii deebi'uu miti. Okay? Gurratti si calawu. Waan barbaadde dalagi. Waan garaa dalagi. Dalagi waan garaan kan keessi heeyyame. Ana immoo nama maafi ati akkasii ani gisee taa'ee nama arrabsullee hin qabu. Aniifi ajandaa dhabdee ka viidiyoo kiyya waraabdee jecha kiyya na waraabdee miidiyaa irra ganna dhiiftu ajandaa dura osoo ati waan kana dalagin ani ajandaa si waraabaa jira. Ajandaan guutee bar TikTok irra guutee jira ajandaa viidiyoo barbaade. Ajandaan dhabne. Wallah ajandaan guutee jira TikTok irra. Waan gadhiisu hin dhabne ani. Mallee ofii waan haasa'u hin dhabne. Ajandaa dhabdee ajandaa ittiin na godhatuuf miidiyaa irra na baastaa. Minziinik. Ajandaa kee gaarii kana waan gaarii kana hojjette saniif ajandaa ittiin si godhatuufi YouTube irra si waraaba. Si malee namni bareenni addunyaa kanarra hin jiru. Moonaaliizaa. Ajandaa si godhachuu hin barbaadu. Adabadhuuti. Bilbila namaa bilbiltu bulook godhi. Afaan kee adabadhu. Mammadoos Ingiliis soqadhu. Kan ati goonaan ansirraa dhaabbadha yookaan hin jiru. Ka asii na sobuufi na attaallaluufi. Kalee akkas taanee kaleen waan gaarii na gorsaa turte akkas nan jaaladhaa si jaalataa turre wal jaalataa turre baranii waa kanne bara hiriyyummaa kan kee waa kanne. Zabana dheeraa wajjin turre wajjin nyaanne wajjin dhuyne hiriyaa akka lubbuu wal jaalannuu takkaa walitti hin jijjiiramne garuu gara jaarsaa kanaan jaalalli hin jirtu. Okay? Kana si galuu qaba. Duraan illee sitti himee ture sitti haa galu ammallee gurratti si calawu. Guyyaa rabbii hunda itti si fuufa jedhu guyyaa rabbii hunda itti fuufa viidiyoo kiyya itti fuufa guyyaa rabbii hunda ofii akka ajandaa si godhu barbaadde jechuudha. Osoo gara miidiyaa sin fidin keessan miidiyaarra sin baasuu keessan si gorsee akka nama nusitti dubbii bishaanitti qiccee lafa gooteetiin haala mijeessuu barbaadde jechuudha. No. Never guyyaa hundaan si baasa jechuudha. Ajandaa kan kee guyyaa guyyaan si baasa. Rakkoon qabu.